Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanarraa keessatti akkaataa bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan onlaayinii irratti galiiwwan gurguddaa argattaniin isinitti agarsiisa. Egaa namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun akkasuma maatii keenyatti dabalamuun dagatinaan akkasuma viidiyoo kana immoo like gochuudhaan eegalaan isiniin jedha. Egaan akkuma beekamu namoonni hedduun isaanii bilbila isaanii fi wifi isaanii qofa fayyadamuudhaan onlaayinii irratti galiiwwan gurguddaa argachaa jiru. Isin maaltu isaanirraa adda godha? YouTube chaanaalii mataa keessanii banattanii bilbila keessa qofa fayyadamuudhaan mana keessan teessanii daataa fi bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan galiiwwan gurguddaa argachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf kanneen akka YouTube, Telegram fi TikTok irratti immoo galiiwwan barbaachisoo fi beekamoo ta'an gurguddaa nama birootiif illee galii uumuu ni dandeessu. Egaan viidiyoo kana keessatti akkamitti content creation mataa keessanii uummattanii onlaayinii irratti galiiwwan gurguddaa argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti onlaayinii jechuun maalidha? Yookaan hojii onlaayinii kan jedhamu maal jechuudha? Hojii onlaayinii jechuun mana keessan teessanii bilbila keessanii fi neetworkii yookaan wifi keessan qofa fayyadamuudhaan kan galii argattan yookaan maallaqa gurguddaa argattan jechuudha. Egaa namoonni hedduun isaanii hojii onlaayinii hin jiru jedhanii kan yaadan yommuu ta'u, namoonni hedduun isaanii garuu immoo beekanii itti fayyadamaa jiru. Fakkeenyaaf hojiiwwan onlaayinii sobaa fi dhugaa akkamitti adda baafannaa yoo jettan, hojiiwwan onlaayinii kanneen akka YouTube'dha, TikTok'ii, Facebook'ii fi karaa Telegiraamiitiin hojjetaman hedduutu. Fakkeenyaaf YouTube chaanala mataa keessanii banattanii viidiyoowwan adda addaa irratti galakkiftanii akkasumallee wantoota garaagaraa yoo irratti hojjettanii monetization ulaagaa guuttanii monetize taatan haga yoomitti illee maallaqa irraa ni argattu, amanamaa fi kan namoonni hedduun irraa hojjechaa jiranidha. Fakkeenyaaf hamma kan kijibaa fi akkasumallee karaalee hedduun nama gowwoomsan karaa Telegiraamaatiin. Egaa karaa Telegiraamaatiin namoonni hedduun isaanii liinkiiwwan adda addaa hojii onlaayinii jedhanii namaa ergu. Isin garuu dhugaa seetanii seettu kijibata. Garuu hojii onlaayinii karaa Telegiraamaa yeroo jennu hundis sobaa miti, garuu hundisaas dhugaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube chaanala banattanii viidiyoo irratti galakkisu. Viidiyoo hojjetan yoo argan immoo AI yookaan AI VO3 Google VO3 kan jedhamu haarawaa kan bara 2025 fi 26 gidduutti beekan yoo fayyadamtan haalaan barbaachisaadha. Osoo ofii keessanii hin dhiyaatiin AI kana haasofsiisuu qofaan maallaqa gurguddaa argachuu ni dandeessu. Egaa baasii tokko malee jechuudha. Karaa biraatiin kiriptookaraansii fi forex tradingiin illee gabaa addunyaa kana kan maallaqa hedduu nama argamsiisanii fi kan yeroo dhiyootti miliyoona irratti taatan jechuudha. Kanaafuu forex tradingiin maallaqa deposit yookaan maallaqa galchuu isin gaafata. Kanaaf namoonni hedduun keessan maallaqa onlaayinii irratti deposit gochuuf gahaa hin qabdan. Kanaafuu maallaqa tokko yoo osoo hin baasiin akkamitti hojii onlaayinii eegaluu dandeenya kan jedhu viidiyoowwan yeroo dhiyootti isiniif gallakkisa. Akkasuma viidiyoowwan babbareedoo waan isin gallakkisuuf YouTube chaanaalii kiyyallee subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkasuma immoo like godhaatii YouTube chaanaalii kanarratti na jajjabeessaan isiniin jedha. Akkasuma hojiiwwan onlaayinii an ofii kiyyaa jaalladhuu fi akkasiin hojjettanillee isin itti kakaasu hojiiwwan kanneen akka YouTube automation fi akkasuma YouTube chaanaalii fi akkasumallee karaa TikTokii fi karaa Telegiraamiitiin kiriptookaransiiwwan adda addaati. Fakkeenyaaf YouTube irratti hundi keessanuu viidiyoowwan adda addaa hojjettanii gadhiisuu ni dandeessu. Galii gurguddaa irraa argachuu ni dandeessu. Akkamitti YouTube chaanala banatamaa fi akkasumallee akkamitti yeroo dhiyootti guddifannee akkasuma monetizationitti dabalamnee paartaan program yookaan damee maallaqni irraa argatamutti akkamitti makamuu dandeenya kan jedhu yeroo dhiyootti viidiyoowwan babbareedoo viidiyoowwan akkasiin viidiyoo YouTube'iin isiniif gallakkisa jechuudha. Chaanaalii kana jalatti egaa viidiyoowwan barnoota YouTube akkaataa itti YouTube banattanii fi haga maallaqa argachuutti kan waliin ilaallota. Hundi keessanuu qophiidhaan akka eegdan abdiin qaba. Akkasuma hojiiwwan onlaayinii amansiisoo fi beekamoo ta'an kan maallaqa tokkoyyuu otoo hin baasiin galii gurguddaa irraa argachuu dandeessan yeroo dhiyootti isiniif fidee dhufa. Kanaafuu hundi keessanuu hojiiwwan onlaayinii hojjechuuf qophii qabaannaan hojiiwwan onlaayinii hedduu kanneen isin jalqabsiisu jira jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun akkasumallee like godhaatii komentii jalatti immoo yaada keessan naa kaa'aa isiniin jedha. Viidiyoo itti aantu irratti akkaataa YouTube chaanalitti maallaqa dalaguu itti banatanii fi
akkamitti akka kireet goonee waa hunda isaa seetingii isaa sirreessinu waliin ilaallaa. Haga viidiyoo taanu walitti deeminutti nagayaan naa tura. Galatoomaa.